Ashama harka funee Oromoon hunduu jiraatonni magaalaa Paarisii fi Awurooppaa dagaratan baganagaan tansiin jecha guyyaa har'aa gammachuu abbaa qeerroo Jawaar Muhammad nagaan dhufuu isaatiif baay'ee gammadan siin jedha. Jawaar Muhammad abbaa keenya baganagaan hidhaabaa isaan jedhu itti aansee walaloofisitti. Bueno, mas durante di quando mi si stava c'erano mondati dentro boha delle leggi akuma gafas boha delle leggi mi marro su mutando bote ma fi bohu o te gal facciamo buga agadu inni facciasse ganna farfasa botara mute hamare essa kalesa wale kallitu kila karloni mutatu halala warki kotamala bakiyara gandara deman akai gurgura dacha kotirra ariyama utuban ko bukifama e paroro biya behe robi finachan ihanate nafe ko oranga moji sora allati tahi koji afa wala li kullati wali alati kay ko tu musafate juruna dadai jurun dinate irgadadai kaliwa lillakum kadimi sibiko ansiga madako arne dua bajracha soda abjuke saburacha madagarati roba igadema ima roge kambara bala ini dalisun akwa fikakayurra roro kesumesa nadabe algu bakuko jage isi sokuma serako bede ini ganama madako kelehi onyo fani boru baranas tutukan dinan ibni kuno yanani haras nadroba orlo sora dare gaba osoma tu konge debota boha jarada kila toma wanda gifatani kena bime filsuda maliyatanin naamsa ajaiba isini dabarsiteerti hamile kennafi yo hamile nankennine irran deebi'uu jechu waan biraallee dhokaaqa bime hamile kennafi walaloota keetti aansiisan booda qophii waliin isin dhiisaa hawaasana waliin turaasin jedha mata dureen isii tana afaan Oromoo jetti samoonni kan afaan Oromoo googii tiraansileet irra baheemi agartanii gammannee millanii maatii tajaajila gammannee millanii gaafa biyya kana nuti afaan dabarsuu ta'ee jiran afaan Oromoo garuu googii irra deemanii barbaadan malee googii tiraansileet irraa argatu akkam ture namuu ulfaataa ture baay'ee gammaddan jalatti qollee ta'a. Isa tadi kebe isa ti fulisa wae sena kiti kam tu badan disa jecha kami nifse gara ko natisa da chelo hungesu beresu fundasa kushra dalete isanga tatati obrata keti adadure tate umuda mudate ku abahi bate harara bi janna afamu datate hamile adnya pe kante media tisbate di basa la turine yomma yada tu gara kona na di mama dejechu gafu siku kamsa do wonte di bachu apa mata ke ti wae ke sachu yomu wala ugamte da dabbe wajichu barati mulkamte bike ke di bachu mi gana mumma ke ofo ni sachu radio chafite jadante himamte lubun jirachu ke baye da jibante aka kala tutis jattu patante abasa bako ko wanta da dante abasa bako ti wanta da dante hamile moto to gofta ti jabati bitante wala muruni benne jira awalante akamin daga to wake sa dabarte Hidde balle su moti wal mosise abafi tajade dare wadatise dubatone kiti baye warasise kan harma kupitere kan skolalise hayuna makiti damu ajisise hati yadu tudandise hayu baye rabite motu mawili aka sayyidu sallallahu
sanyii kee balleessuuf biqilee baasisee yoomuu hin irraanfadhu diina si salphisee yoomuu hin irraanfadhu diina si salphisee inni kaan Oromiyaa ati doofaa jedhamtee qabeenya mana kee qabeenyaaf mana kee jiratti saamamtee lafa abbaa kee irraa humnaan booji'amtee dacheen si baachuu jiratti jibbamtee ija diinota kee dalga ilaalamtee guddummaa kee hafee salpha salphifamtee guddummaa kee hafee salpha salphifamtee alagaa ammaatiin isaan wadalamtee seenaa kenneesarraa kan ati dararamtee waggaa 100 qarooma si dursuuf karoora baasanii warri si cunqursuuf har'a garuu kaatee kallattii afraniin afaan qabachiistee warra si mormanii kan kee guddinni kee hin genne afaanii kan kee guddinni kee hin genne amaayyuu afaan koo daraanii bal'adhu yoomiyyuu afaan koo daraanii bal'adhu yoomiyyuu. Ijoolleen kee danuu siif jirra ammallee kutannee kaanirraa si gargaaruuf cimnee dhibee si dhukkubsee dhumatti himadhu dhoksaa garaa keetiin maammariyadhu si bira dhaabbannaa beelofnee deemonnee nutummaa sin gannu alagatti hirkannee nutummaa sin gannu alagatti hirkannee ormaaf hin argamnu dugda sitti gallee ormaaf hin argamnu dugda sitti gallee waadaa siif galleerraa harka wal qabanne waadaa siif galleerraa harka wal qabanne. Garaan baay'ee baatee waa'ee nama kee garuu hundi dubbachuuf jecha nama hanqatee dachee nu hin geessu seenaa gabarreessu kanaana goolabaa garaa sin hammeessu kanaana goolabaa garaa sin hammeessu waanuma hundattuu jabaadhu ta'e kaayyoo fuutee baatee jabaadhu galmaan kee jedheensi eebbisaa guddadhu milkaa afaan Oromoo koo kan addunyaa ta'e afaan Oromoo koo kan addunyaa ta'e waan Ammasi sagantaan keenya itti fufee jira. Hayyichi keenya bulloonis nu gidduu jira. Haasa'a isinii gochuuf deema. San dura garuu walaloo gabaabduu daqiiqaa 2 obboleessi keenya Guutaa Nashaa hamileedhaan simaddaanii. Goota koo jette walaloon koo maal isaanii malumoo ni hamilee hin mallee fi gootummaan akkami goota koo goota tokkee sabaa akkami goota koo goota tokkee sabaa diinan harkifamtee seentus kiyyoo dabaa baga nagaan baatee si arganni har'a gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara asham gameessa koo goota koo jajjabee baraaf gargar baanee qomoon si dhoobotee hin dhuftamoo naftaan gaafii of gaafatee gaafichi deebinaan jiraachuu kee barree utuu gaddaan teenyuu boquu gadi cabnee har'ammoo milkoomne qaaman si arganne Oromoo saba koo baguma gammanne Oromoo saba koo baguma gammanne sinawwisiisee sinda'oo godhadhee hundaan faarse kunoo sinda'oo godhadhee dinqisiifannaa fi jaalalli siif qabu jechaan hammatamee yoo siif qooden ga'u coba sammuu kootiin siibsuun hin ta'u naga'aaf jaalalaan si waliin yaa ta'u waaqni uumaa Oromoo irkoo siif haa ta'u waaqni uumaa Oromoo irkoo siif haa ta'u. Walaloo dabalataan qabaa yeroo waan hin qabaanneef walaloon koo dhumaa immoo galatoomaa kan jettu turte sanaaf immoo yoo yeroo arganne walitti deebinaa hundaa caalaa bulloon garmaamu tolaa akkuma jedhame addunyaa kanarra egaa bulloon garmaamaati jira isa wajjin immoo yaada deeggarsaa hamilee jabeessuudhaan cimsuun abdii qeerroo ammaati waan ta'eef nuti dhaloota jaarraa kan isaan wal fakkaatu ammallee umriin isaa nuuf haa dheeratu baga gammaddanii bagichaa wal agarree guddaa galatooma. Galatoomii hamileedhaan musimadhaa sagantaa babbareedaa hedduu qabu waan yaaddan maraa wanni taane jiru har'a kanaafuu amma daqiiqaa takkaaf duniyaan dhaamsa isin dabarsitii achiin booda haasawaatu jira haasawaa gara obbo Jawaan isin dabarsa amma duniyaa daqiiqaa takkitti hamileen asimadha. Daqiiqaa takkaaf duniyaan haasaa nu gooti achiin booda hayyuu keenyarraa haasaa dhaggeeffannaa waan isan nu dabarsan hordofu. Hamileen naa kennitan kanuma maali wal argine maal
Kanaafuu amma wanti isin jechuu barbaadu odullee isin baay'isu hundi keessanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii as dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Galata guddaa qabdanii kabiraan mootu warri isin muufachiise warri isin gaddisiise maqaa Jawaarii fi keessummoota isaatiin dhiifama naa godha uummata kana duratti isin gaafadha. Kanaafuu hunda keessanuu Jawaaroo deeme booda nan tumina asumaan dhiifama isin gaafadha maqaa isaatiin. Isaaf jedhee kana hunda godhee goonee warra koree wajjin dhiifama guddaa naa godhaa yoo balleesse ammallee isiniin jedha kara Jawaar Mohammeditti isin dabarsa jechuudha. Bullo! Jawar! 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 Pari! Pari! Jawar! Akkam jirtan? Ayee amma gannuutaa! Akkam jirtan? Akkam jirtan? Fayyumaan? Program Aslufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Kaamma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin gahu ture jechuudha. Jaran akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Ammallee walora ammallee baay'adha baay'inni qofti gahaa miti har'a siyaasaatti kuman dubbadhu waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoo natti uumu yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorweey biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenyaa walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability kaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna. Nama jajjabeessa by the way ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuu hin qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraayi nutu jalaa dhokatee dhufee isii osoo hin ta'in nu dhiifama isin gaafata gara haasaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti average umriin keessan 25 hin jaabu. Hedduun keessan qurxummii irra dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne.
Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhallee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu. Nada keessanii dargaggoo. Oromoof Oromiyaa fayyaduu barbaaddanii wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessa madaan kaleessa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaa hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaa hedduun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin haa cimsu jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Baay'ee isa jaalannami. Isa jaalannami. Galatooma.